Hasham harka fuun ilmaan Oromoo jaalatamtoota fi kabajamtoota kenna. Har'a waan jabaatetu fuula sooshaal miidiyaa kanatti as na baase malee ani waa dhimma sooshaal miidiyaa kana baay'ee irraa quban qabu waan itti dhiyaadhullee hin qabu. Maaliifi Oromoon waan namaa tuqeeti miti ka ajjeefamuuf. Oromoon haqa namaa tuqeeti miti. Oromoon qe'ee namaa dhaqeeti miti. Oromoon hiyyeessa jireenyi ofii jiraachuu dadhabee lafii irratti jiraachuu dadhabee lubbuu ofii dhabaa jira. Oromoo wanti kanarraan waaf tokkollee hin jiru. Yoomuyyuu tanan wanti kana booda Oromoon eegatu tokkollee hin jiru. Maaliif jennaan wanti Hacaaluu Hundeessarra har'a gahe kun ajjechaan Hacaaluu Hundeessarra har'a gahe kun Oromoon mataan akka irra gahu beeka. Har'a narra hin geenne boruu narra hin geenne akka hin jenne hunda keessanuu mataan guyyaa eeggata malee namni hundi isaa sadarkaan inni har'a Hacaaluu Hundeessaa gahe kana kanuma isin eeggata guutuu keessanuu. Hacaaluu Hundeessaa sababa waa'ee Minilik farda Minilik yaabbate dubbateef achi durallee ajjechaan odomirratti duulamu har'a gaheef dubbiin inni dheengata dubbateef dhugaa maa dubbate dhugaa nu duran dhoysaa durre maa sooshaal miidiyaa gubbarratti maa as baaseef jecha lubbuu isaa baasan. Wanti kana booda wanti Oromoon immoo sababa godhattee Abiyyiin nu bulchaa jira. Abiyyiin odoo dhiiga Oromoo qabaate dhugama osoo dhiiga Oromoo yookiin rifannoo Oromoo yookiin xiqqishuma isii jaalala Oromoo qabaatu taate harka nutti ol hin kaasu. Wanti kanarraa fi tokkollee hin jiru. Dhiiga Amaaraa keessa marfeen inni dirateetti miti irraa dhalateentu Oromoodha jedhee sadarkaa kanaan nu ga'ee nu jeesaa jira. Hacaaluu Hundeessaa maal godhe? Weellisaadha jiraata mataa ofiitiifuu jireenya ofii akka inni jiraatu eeggadhi isin martuu quba qabdan sooshaal miidiyaa irratti gaafa innis bahee dubbatu. Wanti kana booda wanti hafe takkallee hin jiru. Oromoo kai bakka jirtu kai. Oromoo wanti kana booda nu hafe tokkollee hin jiru. Ka biyya keessa jirtullee ka biyya keessa ala jirtullee beekaa kee jala masa kai bakka ati jirtitti akka inni si ajajetti dhaabbadhu Oromoo kai falmadhu. Falmachuun hiddaan buqqifna doo jennu hiddaan nu buqqisaa jirani numaa sanyii nu duguugaa jiran. Wanti kanarraa nu hafe tokkollee hin jiru immoo. Amma booda haytu Oromoo eessattuu immoo hin dhokattu. Yoomiyyuu taanaan haytu Oromoo ima baati malee ima hin dhukan. Garuu immoo gabrummaa fi dararaa fi ajjechalleen Hacaaluu Hundeessaatu kana booda Hacaaluu Hundeessatti irra nutti nu ta'uu qabdi. Akira Hacaaluu Hundeessaa ta'uu qabdi. Oromoon mana ofii keessatti ajjeefamaa jira. Oromoon biyya ofiitti irratti ajjeefamaa jira. Oromoo waan ofiitiif ajjeefamaa jira. Haqa namaan saamne waan namaan tuyne. Garuu dubbiin har'a sirraa kaatee Hacaaluu Hundeessaa bira geette tun tokko tokkoon akka nu bira geette tokko tokkoon akka Oromoo immoo buqqisanii hiddan. Akka inni hin jiraanne lafa isaati irratti akka inni hin jiraanne godhaa jiran akka nurra gahu immoo beekuu qabdan hundi keessanuu. Kanaaf Oromoo bakka jirtanii akkuma jirtanitti sagalee walii taane falmachuu qabna. Hayyuu keessan bakka jirutti eeggachuu qabdan. Beekaa keessan bakka jirutti eeggachuu qabdan Oromoo. Halkan kana buluun qabdan Hacaaluu Hundeessaatu ejennaan Jawaarillee borullee hayyoota keenya ka biyya keessa jiru ka biyya alaa jirullee akka sadarkaa kana gayan beeka akka sadarkaa ajjechaa kanaan gabrummaa jalatti nu hambisuuf deemu beeka Abiyyiin. Wallahi guyyaa duraa dhugama Oromoo jennee nu sobee haasayaa fi jechaa fi gochaan nu sossobee asiin nu gahe Oromoo jennee abdannee nu Oromoo aangoo qabate jennee kun dhiiga ilma Minilik bira achi taree sadarkaa biroo keessa jiru jiran. Minilik illee yoo beekaa bakka inni jirutti akka inni jirutti ajjeesaan turre yoo dhoysaa fi waan adda addaatiin dhoyse malee kun zaahira namni nama ajjeesu. Harkaan beekamneen ajjeefame namni jedhu kamtu biyyattiin nama yakka akkanaa hojjetu kan beene mootummaan biyya bulchaa jiru jechuudha.
mootummaan biyya bulchaa jiru tokkichuun jiru hunduu kama humna ufiitiin abbaa fedhe ajjeesee abbaa fedhe jiraatu jechuudha. yaa Oromoo wanti kanarraa nu hafe hin jiru. Wanti kanarraa immoo deebi'een nu wanti abdannee sadarkaa gabrummaa tana keessa achi nu baase jennuuf hin jiru yoo falmannee dhugaateenarra dhaabbanne dhugaateennaaf ciccine akkuma dura dhumannetti namni 1,000 Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiraatu dhugaan haqanaa jiraatu dhumannee lafarra. Oromoo wanti kana caalaa nuuf tokkollee hin jiru. Kanaaf bakka jirtanii falmadha. Hacaaluu Hundeessaa immoo daangaa gabrummaa ta'uu qaba. Daangaa dararaa Oromoo irra gahuu fi daangaa Oromoo ajjeechaa mana isaatitti ajjeesaa jiru kana ta'uu qaba. Dhumni isaa Hacaaluu Hundeessaa irratti gahuu qaba. Ajjeechaaf dararaan ilmaan Oromoo irra gahuu qaba. Gahaa jiruuf gahaa turellee. Kanaaf ani wallahi waan dubbadhuu fi akka itti dubbadhullee beekuu hin danda'u irraan ta'e. Gadda hagana mataa nama cabsu takkaan dhageen. Oromoo as gennan jenne haa ajjeesanii abbaa fedhanaa ammoo deebi'eereef isaanillee as bahu boruuf taane dhaabbata jechaatiin hin turre. Wanti immoo har'a sagalee uummata Oromoo ija uummata Oromoo jaamsaniif kun hin jiru. As gennan jenne ija Oromoo jaamsan hin jenne iji nu jaamte har'arraa dukkana keessa jirraa jedhan. Iji nu jaamte. Namni immoo yoo ija hin qabaanne yoo weellisaa hin qabaanne yoo nama sagalee isaa ta'uu hin qabaanne gara deemuuf akka itti deemullee hin beeku. Waan hedduu namatti dhagahamu ani wanni dubbadhuu fi wanni dhiisullee na harkaa batee jira. Kanaaf hundi keessanuu bakkuma jirtanitti du'aayii godhaa fi akka Rabbii warra jannataan nu godhu. Amantaa barbaaddaniin amantaa kamiinuu du'aayii godhaa fi jechuu barbaada. Kanaaf hundi keessanuu nagaa keessa naa tura.